Fayyaa harka fuudhee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan sagalee keessan Qaanqee Show torbaniin toora Facebook, YouTube akkasumas foddaa televizyinii FIBtiin kamisa galgala keessaa sa'a 3 hanga sa'a 3 daqiiqaa 40 irra deebin sanbata duraa ganama sa'a 5 hanga sa'a 5 daqiiqaa 40 kun hundumtuun yoo isin jalaa milixe guyyaa sa'aatii 24 guutuu karaa YouTube Qaanqee Show kan nu daawwattan sagantaa Gingilchaan keenya har'aa marsaa 25 Gingilchaa guyyaa har'aa akkuma beekamu qabatee kan isiniif dhiyaate jiranaaltichi keessan kun qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatanii toora YouTube'itiin nu daawwachaa jirtan YouTube chaanaalii Qaanqee Show subscribe gochuun haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gingilchaa keenya marsaa 25ffaa torban kanaa kan waggaa kanaa akkuma beekamu ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Goobanaa and Associates. Gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen hoggaas tajaajilu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa and Associates balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen St. Paul Minnesotaadha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte, North Carolina 28277 jiruttis koottaa tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookaan immoo 1888 4623625 Goobanaa and Associates. Goobanaa and Associates sagantaa keenya gingilchaa 25ffaa ispoonsara gootaniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa isteeta feetan keessa jiraattan dhimma seeraa yoo qabaattan gorsa seeraa yoo barbaaddan biyya Ameerikaa keessatti afaan keessan afaan Oromootiin tajaajila argattu. Balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii, dhimma yakkaa kamiifiyyuu Goobanaa and Associates lakkoofsi bilbilaa 7888 Goobanaa 5 yookiis 1888 Goobanaa and Associates. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 25ffaa torban kanaa furannee dhufne totoon darbin dura hawaasni keenya biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton hawaasa biyya Kanaadaa keessaaf olloota Kanaadaa jiraniif ergaa gabaabduu qabu. Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa Biyyoota alaa adda addaa keessa jiraattan maraaf feestivaaliin herteejii waggoota 46 dabraniif biyya Kanaadaa kutaa Albertaa magaalaa Edmonton keessatti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u biyyoonni 85 olis irratti hirmaachuun aadaa, afaanii fi eenyummaa isaanii addunyaatti mul'isu. Maarree tattaaffii fi qabsoo yeroo dheertuu booda waldaan hawaasa Oromoo kaaba Albertaa Oromiyaa bakka bu'uun yeroo jalqabaatiif akka biyyattiitti irratti hirmaachuuf qophii isaanii xumurachaati jiru. ayyaana seena qabeessa adoolessa yookaan Julaay 30 hanga Agoosti 1 bara 2022 gaggeeffamu kanarratti aadaan nyaataa dhugaatii fi aadaan uffataa fi meeshaalee adda addaa akkasumas wantoonni eenyummaa Oromoo fi Oromiyaa calaqqisan ni dhiyaatu. maanguddoonni hawwan qeerroo fi qarreen magaalaa Edmonton ayyaana guddaa kanarratti Oromoo fi Oromiyaa guddisanii mul'isuuf sochii addaatti jiran. kanaaf Oromoonni biyya Kanaadaa fi biyyoota alaa adda addaatti argamtan yeroo boqonnaa yookaan vaakeeshinii bara kana magaalaa Edmontonitti akka dabarsitan hawaasni Oromoo magaalaa Edmonton kabajaa guddaan isin affeera. huccuu aadaa keessaniin faayamaa bareedaa koottaa guyyaa seena qabeessa kana nu waliin dabarsaa. Oromoo fi Oromiyaa addunyaa waliin haa beeksifnu. waldaa hawaasa Oromoo kaaba Albertaa
guddaa magaalaa Edmond. Horaa bulaa deebanam. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya ergaan hawaasa keenya magaalaa Edmonton kana fakkaata. Heritage Festival waggaa 45 oliif magaalaa kana keessatti gaggeeffamaa kan ture biyyoota 85 oltu irratti hirmaachuudhaan aadaa fi eenyummaa isaanii beeksifachaa turanii waggaa kana bara 2022 kana immoo Oromiyaan itti dabalame biyya 86 ta'uudhaaf deema. Maarree hawaasni keenya waamicha guddaa isiniif godhaa jiru. Namoonni dhufuu dandeessan yoo jiraattan biyya Kanaadaa kana keessa jiraattan akkasumas ollaa jirtanii maaloo kottaa irratti nuuf argamaa isiniin jechaa jiru. Waan baay'ee irratti qooda fudhachuu dandeessu. Oromoof Oromiyaa waliin addunyaatti beeksisnu isiniin jechaa jiru. Gaaffii yoo qabaattan lakkoofsa bilbilaa 78 duwwaa 8 duwwaa 2 85 92 irraan deebi'aa. 78 duwwaa 8 duwwaa 2 85 92 yookiis 78 duwwaa 782 79 79 irraan isiniif deebi'aa. 78 duwwaa 782 79 79 bilbilaa fi maaloo nurraa nafinaa isiniin jechaa jiru. Julaay 30 hanga Ogosti 1tti magaalaa Edmonton keessatti wal agarru isiniin jedhu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gingilchaa keenya marsaa 25ffaa torban kanaa kan waggaa kana uddeelladhee dhufeera. Gingilchaa guyyaa har'aa keessatti wanti waliin gingilchinu wanti waliin ilaallu haasaa muummichi ministeeraa torban darbe paarlaamaa keessatti godhan ni ilaalla. Muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed haasaa isaanii gaa wantoota gaggaarii lamman tokko afaan nu kaa'anii immoo jalaan immoo hordaan nutti waan xiqqoodhaan nu gammachiisan waanuma xiqqoo nutti kennanii nu gammachiisanii jalaan immoo waan biraa nu kennaniiru. Sana waliin ilaalla. Gama sanatti otoo hin darbin dura garuu hoogganoonni kaafaa gurguddoon lama yeroo ammaa galatoomaa jechuudhaaf hawaasa biyya alaa kanaa fi tuurii isaanii jalqabanii jiru. Jawaarii Irooppaa keessa erga raawwate booddee gara Minneapoolisiin dhufanii Obbo Baqqalee Garbaa wajjin wal arganii tuuriin isaanii ni jalqaba. Kan irraa eegale Oromiyaa xiqqoo magaalaa Minneapolis, St. Paul, Minnesota achi jalqabanii achi keessa haasaa isaaniitiin gadi ba'anii haasaa baay'ee namatti toluudha, baay'ee nama gammachiisu. Waan kanaan dura eegaa ture haasaa kanaan dura Jawaari irraa eegaa ture. Obbo Baqqalee Garbaa bu'aa godhanii nu xaaxessani. Obbo Baqqalee Garbaa gaa yeroo baay'ee Jawaar maqaa isaanii kan Obbo Baqqalee Garbaa bira sobuun hin jiru. Obbo Baqqalee Garbaa qolaa baasanii namatti dubbatu jedhee Obbo Baqqalee Garbaa akkuma Jawaar nuun jechaa ture kana gadi ba'aniitu waan baay'ee waan babbareeda waan isaan irraa dhaga'uu hawwaa turre hedduu nutti dubbatanii galata guddaa qabu. Egaa xiqqoo seema wantan soraadhu siyaasni Itoophiyaa sobaaf kijiba waan bareefi dhugaa dubbachuun xiqqoo seegaa nama soraachisa. Hin beeku garuu Waaqayyoon isaan gargaaru. Obbo Baqqalee Garbaa keenya umuriin nuuf dheeradhu baay'ee si jaallanna. Obbo Baqqalee baay'ee si jaallanna. Baay'ee sitti gammanneerra. Utuman haasaa kootti hin galataan jalqabe kanuma isinirraa eegaa turre kanuma isinirraa hawwaa turre waan ta'eef galatumaan hin jalqaba. Aarsaati kaffalaa jirte waan salphaa miti. Erguman Obbo Baqqalee Garbaa kana maqaa dhagee manuma hidhaa wajjin dhagaa. Obbo Baqqalee Garbaa mana hidhaa, Obbo Baqqalee Garbaa Qaallittaa, Obbo Baqqalee Garbaa Qilintoo kanuma wajjinan dhagaa ba'e. Guyyaa tokko illee tasgabbiidhaan taa'ee ijoollee isaa guddifatee hin beeku. Yeroo hundumaa manuma hidhaatti deddeebi'aa ture. Qabsoo Oromootiif aarsaa guddaa nama kaffalaa jiru keessaa nama tokko. Waaqayyoon umurii si dheeressu Obbo Baqqalee. Haasaa isaanii waliin daawwan. Nuyi ba'uun keenya anee fi Jawaar ba'uun keenya duwwaan gammachuu guutuu hin fidu. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo akka jiranitti guutummaan isaanii mana hidhaa jiru. Yeroo hidhaman iyyuu jechuudha. Bakka aniif Jawaar itti hidhamnee fi bakka warri isaan itti hidhaman illee garaagara ture dhugaa isaa dubbanneef. Isaaniin gammoojjii keessa olii gadi naannessu bakka itti jijjiiru akka namni hin dubbisne godhu akka galaan isaan hin dhaqqabne godhu akka isaan yaalii hin arganne godhu rakkoo guddaa darara guddaatu irra ga'ee jira. Ammallee rakkoon sun dararri sun isaan irra jira. Yeroo meeqa mana murteeti haga haa lakkifaman jedhee abbaan murtee yeroo gadi lakkisu deebisanii immoo qabanii yeroo poolisiin tokko gadhiisu poolisii biraan immoo qabee fudhatee deema butee. Kana keessa jirra dhiiroo haadha. Kanaaf anaaf yeroo gammachuu miti. Isiniif illee yeroo gammachuu ta'uu hin danda'u. Dhuguma nuyi ba'uun keenyas salphaadha jechuu koo miti. Haa ta'u iyyuu malee guutuu ta'uu hin danda'u. Qabsoon keessan itti fufuu qaba. Hiriirri keessan kaleessaa itti fufuu qaba. Gargaarsi keessan kaleessaa
gargaarsi isin kaleessa gochaa turtan dhaabbachuu hin qabu. Hogganoonni Oromoo anaaf Jawaar duwwaa miti. Waaw, baay'ee galatoome Obbo Baqqalee. Haasaan Obbo Baqqalee miira keessa nama galcha. Obbo Baqqaleen Garbaa, Jawaar Mohaammed akkasumas hogganoonni KFO Obbo Dajanee Xaafaafaan, Hamzaafaan almost gara waggaa lamatti kan siqu kan mana hidhaa turan. Mana hidhaa keessaa ba'uun isaanii gammachuu guutuu miti. Yeroon isaa yeroo gammachuu miti. Sababiin isaa maan ofittummaan qaban. An ofii kiyyaa ba'eera. An ofii kiyyaa hiikameera. Obboleessi koo naa wajjin mana hidhaa ture hiikameera jedhee miti Obbo Baqqaleen Garbaa kan inni gammadaa jiru. Gammachuunsaa kan guutuuf hogganoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran yeroo isaan hiikamanidha. Nu duwwaa miti hogganoonni Oromoo mana hidhaa jira. Mana hidhaa keessatti tajaajila aniif Jawaar argachaa turellee kan argachaa hin jirre gammoojjii keessa isaan marsaa kan turan namillee dhaqee isaan daawwachuu kan hin dandeenye nyaata barbaadan illee nyaachuu kan hin dandeenye mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiru. Kanaaf qabsoon kaleessa yeroo nuti mana hidhaa turre isin godhaa turtan hiriira akkuma kaleessa ba'aa turtan har'a callisuun qabdanii dhiiga keessan qaama keessantu mana hidhaa keessa jira. Nu duwwaa miti hoogganni Oromoo hooggana hedduutu mana hidhaa jira waan ta'eef gargaarsi kaleessa godhaa turtanii fi qabsoon kaleessa gochaa turtan har'as itti fufuu qabaa jira. Kana hoogganarraa wanti jedhu. Ofittummaa akka hin qabne Obbo Baqqaleen Garbaa. Ofittummaa akka hin qabne hoogganoonni KFO. Jaalala Oromummaa adda bilisummaa Oromoo isaaniifis obboloota isaaniiti. Akka ala kana adda bilisummaa Oromoof KFO'n yaada adda addaa qabanitti ololli oofamu kun hoogganoota KFO bira hin jiru. Nuti kan dhageenyuun qaama sadaffaarraa dhagaa jirra. Hogganoonni KFO har'a mana hidhaatii ba'anii Noorz Ameerikaa keessa naanna'uu isaanii, Irooppii keessa naanna'uu isaanii miti kan isaan gammachiisaa jiru. Gammachuun isaanii kan guutuu fi gaafa hogganoonni adda bilisummaa Oromoo akka Jaalle Abdii Raggaasaa fa'a mana hidhaatii hiikamanidha. Maqaan isaanii baay'eedha. Hunda isaanii maqaa waamee fixuu hin danda'u. Nuyi kaleessas gaafa ijaaramne waan ittiin ijaaramne jalqaba mataa keenya maqaa keenyaatti jalqabee beekamaadha. Kanas jala mureessuun itti himuun barbaadu. Nuti Koongireesii Federaalawaa Oromoo jedhamnee waamamna. Dhaabbi keenya har'a otoo hin taane gaafuma jalqabee mala qabsoo isaatiis lafa kaawwatee jira. Garamitti akka deemus lafa kaawwateeti jira jechuudha. Akka baay'ina keenyaatti akka teessuma keenyaatti akka risoorsii keenyaatti ofii keenya bulfachuu danda'u mirga kana gonfachuudhaaf falmachaa jirra. Garba namaa ta'uudhaaf falmaa hin jiru. Baay'ee galatoome babaq ulfaadhu. Rakkoo guddaan biyya alaa kana keessa jiru erguman biyya alaa kana dhufe walgahii KFO jedhu dhagee hin beekon. Miseensa KFO nama jedhamus ijaan argee hin beeku. Hoogganni KFO dhufe waan jedhusi biyya Kanaadaa kana keessatti argee hin beeku. Tarii Minneapolis fa'aa keessa jiraachuu danda'a. Kanaaf waa'ee akeekaaf kaayyoo KFO hin beeknu. Nuti kan barre qaama sadaffaa irraa barre. Akka biraatti nutti maa turan waa'ee KFO. Warri KFO akka kana uummata keessa deemanii akeeka isaanii kaayyoo isaanii nutti himne. Wanti nuti qaama sadaffaa irraa dhageenye waan biraa ture. Har'a garuu Obbo Baqqaleen Garbaa nuti hundeeffama keenyarraa iyyuu kaasne. Maqaa keenyas yoo agartan nuti uummata keenyaaf malee garba eenyuuf iyyuu ta'uuf miti kan qabsa'aa jirru jedhan. Oromoon akka seen mootummaa Oromoo ijaaruuf qabsoomna malee nuti garba namaa ta'uudhaaf miti jedhan. Qaama sadaffaarraa waa'ee KFO wanti dhageenya waan biraadha. Har'a garuu hogganoonni KFO akka kana hawaasa keessa dhufanii kaayyoo dhaaba isaanii nu barsiisuu isaaniitti jijjiirama guddaa irratti argaa jira. Kanaaf waan kanatti jabaadhaan isiniin jedhu Obbo Baqqee keenya. Mootummaa Oromoo ijaaruu barbaanne amma Jawaar dubbateera. Mootummaa mataa keenya kan Oromootiin hoogganamu kan risoorsii Oromoo tiksu kan biyya Oromoo tiksu kan nagaa Oromoo tiksu kan daangaa Oromoo tiksu kan akkasii ijaaruu barbaanne. Mootummaa butute impaayera butute jala barcuma qabuudhaaf miti KFO'n kan ijaarame. Kanamni kana gochaas hin jiru.
kanarraati shakkii tokko hin qabaatina. Shakkii tokko hin qabaatina. Kana tiksuudhaaf hin jiru. Dhiiga ijoollee keenyaatiin dhiiga isaaniitiin marree buddeen nyaachuu hin dandeenyu. Dhiigatu jira. Baay'ee galatoomii Obbo Baqqee. Horii buli ulfaadhu Jawaar yeroo baay'ee waa'ee Obbo Baqqee kana gaafa deddeebi'aa ta'u Obbo Baqqalee bira kijibni hin jiru dhoksaan hin jiru fuulduruma sitti maa qolaa baasee dhuma afaan si kaa malee qolaa wajjin afaan si hin kaawwe. Kaafaa'oon waa'een keenyaaf kaayyoon keenya maqaa keenyarraa kaasee yoo ilaaltan nuti kan qabsoofnuuf kaayyoon keenya mootummaa Oromoo ijaaruudha. Oromoon biyya isaa irratti abbaa biyya akka ta'u. Oromoon qabeenya isaa irratti abbaan qabeenyummaa isaa akka mirkanaa'uuf gatii kaffalaa jirra. Kanaaf qabsaa jirra. Kanaaf hidhamaa jirra. Kanaaf miseensoliin keenya nu biraa ajjeefamaa jiru malee nuti empaayeera buututte jalatti barcuma qabuudhaaf miti. Nuti biddeen dhiigaan makame hin nyaannu dhiiga obboloota keenya. Dhiiga turratti dhangalee lafee turratti cabaa jira waan ta'eef nuti biddeen haraamuu nyaannu. Kaayyoof akeekni Kaafaa'oo mootummaa Oromoo ijaaruudha. Ulfaadha. Horaa bulatti nuuf fa'a. Nagaa barbaannaa yeroo jennu maal jechuu keenya? Mootummaatti maa jirra duri? Nagaa buusi uummata kanaaf. Uummata kana hin dararina. Hin ajjeesina. Jiruu hin dhowwina. Jiraachuu hin dhowwina. Akka kanatti uummata waamne itti haasa'uu hin dandeenyu. Kanaaf isinitti kan nuyi haasa'uu dandeenyu. Waa'ee nagaa isinitti himuu dandeenya. Yeroo isinitti himnu mootummaan haa dhaga'uudha malee isintu jeeqaa jira jechuu keenya miti. Uummatatu jeeqaa jira jechuu miti. Uummatatu mootummaan rakkisa jechuu keenya miti. Egaa waa'ee nagaati. Waa'ee karaa nagaa, waa'ee nagaa barbaannaa kana kan biyya alaatti dubbachuu dhufne isintu nagaa nu dhowwe, isintu nagaa nuuf kenna jechuudhaaf otoo hin taane, isintu nu jeeqaa jiraaf otoo hin taane biyya keessaa nama walitti qabne dubbachuu waan hin dandeenye mirga sana waan itti hin qabneef as dhufne dubbachuu dhufne. Yeroo asitti dubbannu kanammoo yeroo isin dubbattan kanammoo mootummaan akka dhaga'uu fi ummati keenya ummata nagaa akka barbaade akka ta'e mootummaan akka dhaga'uu fi maleessaa isintu nagaa nu dhowwe nagaa akka laattaniif isinitti himuuf hin dhufne waan ala kanaa jedhamu sana miti dubbiini. Asuma gaafa isinitti haasofnu waan isin haasoftanis akka isaan dhaggeeffatanii fedhan qulqulluu miti kun. Galatoomii Baqqee. Eega nuti galma kana keessa seenneeti Oromoo meeqa du'e laata yoon? Meeqatu du'e laata? Otoo bilbiltanii gaafa sii baatan amma namni baay'een iddoo akkasiitti abalu du'e iddoo akkasiitti yookaan feesbuukii yoo bantan wayii tokko argitu. Lubbuutu itti kaffalamaa jira. Kana jala barcuma qabuu hin dandeenyu nuti. Hin danda'amu. Itti himnaa, hin akeekkachiifnaa, dhaabbadhu jennaa yoo isaan didan nus hin duullaa isinis hin duultu. Galatoomii Obbo Baqqee. Kanatti wanta dabalu tokkitti hin qabu. Qulqulluu nama sammuu banaatiif haasaan kun hin gala. Waan biraatti dabaluun nan barbaachisu garuu waa tokko jechuu barbaada. Yeroo Jawaar Irooppii kana keessa naanna'aa ture ololli sooshaal miidiyaa kana keessa dhukkeerraa ka'aa ture impaayirri bututtuu jalatti barcuma qabuudhaaf tattaaffachaa jira. Kana gochuudhaaf deemu Jawaar haasaasa ciccimaa akkasii kana Obbo Baqqaleetti dabarsee tonni waan godhu godhaama ture. Unuma dhaggeeffatee nama darbaa ture. Obbo Baqqalee Garbaatu Oromiyaa xiqqootti dhoosuudhaaf deema waan kana. Amma immoo isa Obbo Baqqaleen Garbaa waan kana dubbatan immoo isa kaleessa warri Kaafaa'oo akka gochuudhaaf deemuudhaan immoo sanaddumaa dhiisanii amma maal gochuuf tattaaffachaa jiru. Jara kana lamaan addaan baasu. Obbo Baqqaleedhaaf Jawaarii addaan baasu. Warra waliin waggaa lama mana hidhaa ture. Warra waliin socho'aa jiru. Warra carraa waliif kennee maayikii waliif kennu. Warra wal gorsee walii wajjin socho'u kan ammoo addaan baasuuf tattaaffanna. Maa hamma kana tattaaffannu jara kan akka isaan tokko ta'an haasaan isaanii akka tokko ta'uuf illee maaliif irratti hin dalagu? Dirqamummaan addaan baasu, waanuma hundumaa addaan baasu, koominitii addaan baasu, dhaaba addaan baasu, namoota addaan baasu, cherchii addaan baasu. Addaan baasu dhumatti rakkan. Maalumaaf iyyuu akkas dhamaana naagaluu ni deeman. Kun abaarsa guddaadhaaf. Abaarsa guddaadhaaf. Kaleessa lamman isaanii walitti dhaabu. Kaleessa lamman isaanii tarrafamu. Jarri kun empaayirittii bututtuu kana suphuudhaaf rakkatu. Lak nuti jedhan Obbo Baqqaleen Garbaa. Ani hin jenne nuti Kaafaa'oon
Nuti aniif Jawaar. Empaayirii bututtuu jala barcuma qabuudhaaf miti. Dhaabni keenya empaayirii bututtuu jalatti barcuma kaa'uudhaaf miti. Gaafa isaanii man immoo I feel bad, man. waladdachuutti kaade. Isinii badiisu. Kanaatiif national dialogue yeroo jennu nuyi waraanni bilisummaa Oromoo, waraanni TPLF, mootummaan taa'anii dura haa mari'atan. Waraana dhaabuu irratti walii haa galanii jenna. Kana jechuun qawwee keessan kennaa jechuu keenya miti. Qawwee kennaa hin jenne nuti. Qawwee keessan kennaatii taa'aatii mari'adhaan jenna. Qawwee eega kennanii marii maalii barbaachisa? Marii hin barbaachisu eega kennan. Kanaatiif lafa jirtan jiraadhaatii waan qabdan qabadhaatii taa'aatii mari'adhaa. Egeree biyya kanaa irratti taa'aatii mari'adhaatii murteessaa. Nuti kaafaa'uun kan jechaa jirru malii biyyoolessaa irratti akkuma TPLF hirmaachaa jirtu waraanni bilisummaa Oromoos mootummaanis qawweedhuma keessan baattadhaatii taa'aatii mari'adhaa. Nuti qawwee hiikaatii mari'adhaa jechaa hin jirru. Qawwee hiitteenaan immoo marii maaliif barbaachisa? Qawwee keessan akkuma qabda itti qabaattanii akkuma baattan itti baattanii hidhannoo keessan guutuudhaan teessanii mari'adhaa. Furmaata kennaa waa'ee nagaatiif. Furmaata kennaa waa'ee biyya keenya. Lola dhaabuu irratti walii galaa. Lubbuutu itti badaa jira. Taa'aatii mari'adhaa jechaa jirra. Kana kan jechaa jirru qaama tokko keessaa hambisnee otoo hin taane qaamni hidhatee jiru hundumtuun bakka tokkotti dhufee mari'achuu qaba. Kamiin iyyuu keessaa hambisuun gaarii miti jechaa jirra jedhan. Galatoomaa Obbo Baqqee. Mootummaan immoo TPLF wajjiniin nanaasaa garuu waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin hin haasa'uu jechaa jira. Nu immoo maal jenna? Haasa'uun dirqama. Adda bilisummaa Oromoo wajjiniin haasa'uun waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin haasa'uun dirqama. Mootummaan marii biyyoolessaa nan fudhadha. TPLF wajjin nanaasaa garuu waraana bilisummaa Oromoo wajjin haasa'aa jira. Nuti garuu dirqama waraana bilisummaa Oromoo wajjin haasa'uun Oromiyaan nagaa akka taatuuf isaanii wajjinis mari'achuu qabda jennee mormaa jirra jedhan. Mootummaan kana hin barbaadu. Mootummaan kana hin fudhatu. Ijoollee keenya kaleessa harka ol kaastee qabsoo karaa nagaa geggeessaa turte har'a jiraachuu dadhabdee qawwee kaastee bosonatti galtee fi mootummaan kabajaa kennaa hin jiru. Nuti immoo isaanii wajjin haasa'uun dirqama jechaa jirra. Namoota akkasii jechaa jiraniif maaltu malaaf? Dhiisoo waan biraa kaarpeetii diimaa afaa jechaa hin jiru. Waan biraa gochuu illee yoo dadhabne olola irratti oofuu dhaabuu qabna. Afaan keenyatti ziippii gochuu qabna. Karaatti fakkaateen qabsaa jiru. Karaatti fakkaateen geggeessaa jiru. Mee warra kaleessa jaallan waliin jedhee waraana bilisummaa adda bilisummaa Oromoo keessa ture har'a mootummaa jala ga'an ijoollee kanaaf hammana kabajaa kennaa jiru. Ijoollee har'a bosona jirtu kana maqaasee hadheessaa hin jiran, xureessaa hin jiran, miidiyaatti gabbaadii shadee jedhanii xiqqeessanii arrabsaa hin jirani. Warri kaafaa'oo garuu qabsoo karaa nagaa geggeessina jedhanii ati irratti olola ooftu akkamittiin kabajaa jiru mee ilaali. Ulfina akkamii kennaafii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo illee jedhanii haasa'u akka warra sanaa xiqqeessanii shanee godhanii maqaatti moggaasanii dubbatan. Kanaaf jedha kanaan maaltu mala yaa obboloota ko? Kanaaf jedha kanaan dhiisaan harka rukutaa jechuu miti. Respect. Karaatti fakkaatan sanatti qabsa'an si fuuldura dhaabbachaa hin jiran. Sitti bu'aa hin jiran. Qabsoo isaanii geggeessaa jiru. Mootummaa Oromoo ijaaruuf tattaaffachaa jiru. Oromoon qabeenya isaa irratti abbaa biyya akka ta'uuf tattaaffachaa jiru. Qabsoo geggeessaa jiru. Kanaaf immoo Baqqaleen Garbaa aarsaatti kaffalaa jira. Baqqalee Garbaa waan jedhuuf dhageetti man jalqaba dhagaa ture mana hidhaa wajjin dhagee. Biddeen dhiigaa nyaachuun namni kun aarsaa kana kan kaffalaa jiru. Biddeen dhiigaa nyaachuun miti Jawaarii bakka bareedinaan jiraatu lisootaa keessaa kan biyyatti gala. Hin godhu san akka warra kaleessa jaallan waliin jettanii har'a mootummaa jala galanii gochuu numa danda'u. Ministeera tokko ta'uu numa danda'u. Profeesar Mararaan ministeera tokko ta'uu hin danda'amu. Obbo Baqqaleen ministeera tokko ta'uu hin danda'amu dandeettii isaatti qaba. Jawaar ta'uu danda'amu lakkii. Wanti Oromoodhaaf malu kana miti jechaa jiru. Wanti Oromoon barbaadu kana miti gaaffiin Oromoon deebina jedhanii qabsoo karaa nagaa geggeessaa jiru. Lakkii karaa nagaa miti kottu bosonatti galechuun hin dandeessu amma Obbo Baqqaleen umrii kanaan qawwee lafaa kaasuu danda'u. Karaa san danda'an isa kana. Anaan amma dhaqee bosonatti galee onaan jette hin danda'u.
ba'aan namatti ta'a malee fiigee jalaa ba'uu hin danda'u. Sokkeera umurii. Haasaa booke. Ijoolleen achi jiran koo baay'een isaanii namoota digirii qabanidha. Namoota beekumsa qabanidha. Namoota hawwii guddaa qabanidha. Namoota abdii guddaadhaan baratanidha. Namoota gara fuulduraatti karoora guddaa qabanidha. Namoota sammuu hin qabne miti. Namoota bosona keessa taa'ee muka nyaatee agabuu buluudhaaf namoota fedha qaban miti. Garuu roorroota achitti isaan geesse. Roorrootu isaan galche bakka sana. Hedduu galatoome bakka. Ijoollee har'a qawwee kaastee bosona galte waraana bilisummaa Oromoo kana namni meeqa arraba irratti dhiqatu kan namni meeqa maqaa isaan xureessu kan kabajamaan keenya babaqqeen kan akkasitti maqaa waame haasa. Ijoolleen kun jaallattee miti. Ijoolleen kun dirqamteeti. Ijoollee biyya geggeessuu dandeessu, ijoollee biyyaan deemuu dandeessu, ijoollee barumsa qabdu, ijoollee qaroodha har'a kan qawwee kaase roorroota akkas isaan godhe maleessa nagaan jiraachuu jibbanii miti. Kashalabbee miti, hattuu miti, saamtuu miti. Roorrootaaf qawwee lafaa kaasan jedhee nama si haasa'u, nama ulfina kenneefi nama isaa qabsa'aa jiru, nama isaaf qawwee lafaa kaaseef kabajaa kennee haasa'u kana ati immoo akkamittiin tajaajiltame gaaffii. Kanaati wajjin haasa'uun barbaachisaadha. Maaltu isin geesse yoo maal guutame deebitu jedhee mootummaan taa'ee wajjin haasa'uun barbaachisaadha. Barbaachisaa qofa otoo hin taane dirqama jennan. Dirqama. Yoo kana ta'uudhaa baate namuu waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaaf jira dhumarratti. Taa'anii wajjin haasa'uun barbaachisaadha. Nagaan bu'u akka bu'u yoo barbaade mootummaan akkuma TPLF wajjiniin haasa'uu jalqabe yookaan karoorfatee jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjinis taa'ee gaaffii isaanii keessummeessuun dirqama isa jedhu kaasuu barbaanna jechuudha. Galatooma ulfaadhaa hogganoonni kaafaa obbo Baqqee baay'ee galatooma. Akkuma isin gadi baataniin waa isin keessatti argin fagootti. Ijarri isaan qabatee hin beeku. Ani namni waraana bilisummaa Oromootiif kabajaa kennu na biratti kabajaa guddaa qaba. It doesn't matter what ijoollee sana baay'een jaalladhan. Maaliif lubbuu tokkittii qabdu nama sii kennu. Dhiisaa waan amma maqaa isaaniitiin goggodamu. Waan ala kana Facebookii keessaa iddoo akkasitti maal godhanii sana dhiisaa. Kaayyoodhumatti nama ajjeesuuf bosona hin galan. Maqaa isaaniitiin waan baay'ee godhama. Tarii isaanis aaranii waa gochuu danda'u. Garuu kaayyoon isaanii jalqaba manaa isaan baase kashalabummaadhaa fi hattummaadhaa fi saantummaadhaa fi miti. Namni ijoollee kana kabaje egaa na biratti kabajaa qaba. Kanaafis hin kabaje. Horaa bulaa ulfaadhaa. Ani hin beekon kaafaa walga'ii isaanii keessas taa'ee hin beeku. Waajjira isaaniis dhaqee hin beeku. Obbo Baqqee kana ijaan argees hin beeku. Garuu waan keessatti argala fagootti. Hoogganoota kabajamuu qabanidha. Warra nuun deemuu danda'anidha. Hatattaaffatan haa hojjetanii qabsoo karaa nagaa geggeessaa jiran sana itti fufan itti gufuu ta'uu dhiisuurraa of eeguu qabna. Haa dandeenya sagalee haa taanuuf yoo dandeenya cinaa dhaabbannu. Ijoollee bosonatti galte kanaa wajjin mootummaan haasa'uun dirqama jedhan. Kana achi yoo deemmoo hundumtuun bakka sanatti galuunsaa nafu. Mee ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሞዴን ገደም ፓርላማ አራት ማል ጀደን ሰደሞ ወሊ እንዳወና አሁን ሸኔ የሚባል ከሪፎርም በፊት 4000 የሌለው በየወሩ 1000 እየተማረከ የተገደለ የሚፈለፈለው ኬት ነው ሪሶርሱ ጋፊ ሙምቺ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ፓርላማ ከሰት ጋፈተኒፍ waraanni bilisummaa Oromoo gaa isaan shanee jedhan waraanni bilisummaa Oromoo riiformii dura waraana kuma afurii aga kuma shanitti kan hin qabne erga riiformii kana asitti garuu erga riiformii kana asitti baatiitti kumi tokkorraa ajjeefame kumi tokkorraa booji'amu kun inda እንቁላል የተፈለፈሉ የሚለቀቁ ከየት ነው እንጀረኒ ክኖ ቪዲዮ ካን ደገፈዳ ጠቅላይ ሚኒስትር qeerroon kaleessa akka intarhaamuutti roonni lakkaame akka sanyii duguugduutti lakkaame galati silaati galata galfachuun nurra ture galata sanas dhabe hojiis dhabe barumsas dhabe ulfinas dhabe deebi'aa akka hattuutti akka shiftaatti ilaalame kanarra geenye inni jiraachuu dadhabe immoo deebi'ee waraanatti deebi'e
lolachaa jira har'as. Mana isaa keessa jiraachuu hin dandeenye. Biyya isaa keessa jiraachuu hin dandeenye. Barachuu hin dandeenye. Qotee jiraachuu hin dandeenye. Hojii hojjechuu hin dandeenye. Kanaatiif waa inni gochuu danda'u bosona dhaquudha. Maadhaxxee namitti hin jedhu hin jiru. Dhiibamee dhaqe. Dhiibamee dhaqe. Waan godhuu dhabe. Maal godhe namni yoo manni isaa gubate fakkeenyaaf. Kanumti nu wajjin mana hidhaa ture kan nuti beeknu nama baay'eetu jira. Abbaan hidhame, ilmi hidhame kan wajjin turan. Gaafa mana hidhaatii ba'anii abbaa sin hidhu deebisanii amammoo ilma hidhu hojiidhaa hin ari'u gaafa waan godhan dhaban dhufanii nagaa nutti dhaamanii nuyi hin deemne hidhaas hin dadhabne lafa jiraan nus hin qabnu mana isaanii irratti gubannu marratti. Amma nama kana ammaa bosona dhaxxee namitti hin jedhu jira. Akkamittiin jechuu danda'a? Eessa haa jiraatu? Eessa haa dhaqu? Eega jiraachuu dadhabe maal gochuu qaba? Taa'ee du'uurra lolatee yoo du'e namicha kanatti murteessuun hin danda'amu. Isini kan kana godhaa jiru. Isintu hiraarsaa jira ijoollee. Isintu gidirsaa jira ijoollee. Jiraachuu dadhabde ijoolleen. Barachuu dadhabde ijoolleen. Malee TPLFitu Tigraay keessatti waarshaa keessatti nu hoomishee nu gallakkisa miti. Isintu ijoolleen kun akkaseen qawwee kaastu godhaa jira. Jiraachisuu dadhabdan. Mana maatii irratti gubdan. Hiniitan. Hiniraachistan. Kanaaf ijoolleen maal gootu? Riifoormii sin jettan sana dura toon taane riifoormii asitti dubbiin itti jabaate. Dubbiin itti hammaate. Jiraachuu dadhaban kanaaf maal godhan? Kanaaf qawwee kaasan. Gaaffii sin gaafattaniif deebiin isa kana ጠቅላይ ሚኒስትር itti fufa. አማራ ክልል የተደረገው ኦፕሬሽን በዝርዝር ሪፖርት መቅረብ ያለበት የአማራ ክልል ምክር ቤት ሲቀርብ ተወካዮች ህዝብ አነጋግረው ሪፖርቱን አቅርበው መነጋገር አለባቸው። እኔ ባልመራሁት ኦፕሬሽን በዝርዝር ይሄን ያ ነው ምሎ አይደለም። ሪፖርት ሰምቻለሁ፣ ቅር ሰምቻለሁ፣ ሁኔታውን አውቃለሁ። ግን ልክ የፌደራል መንግስት እንደሚመራው እንደሚወራው አይነት ተደርጎ የቀረበው ስህተት ነው። የአማራ ኦፕሬሽን አማራ ይመራዋል፣ የኦሮሚያ ኦሮሚያ ይመራዋል፣ የቤኒሻንጉል ቤኒሻንጉል፣ የሶማሌም ሶማሌ ይመራዋል። ኦፕሬሽን ናኖ አማራ keessatti geggeeffame an ibsa irraa kennuu hin danda'u. Wanta sanarraa ibsa kennuu kan danda'u mootummaa naannoo Amaaraati. Kan waa'ee Oromiyaas akkuma kanaa. Kan waa'ee Benishaangulis akkuma kanaa. Nuti warri federaalaa waan sana keessa galleen dubbannu. Waa'ee sanarraa ibsa kennuu hin dandeenyu. Hammanatu du'e, hammanatu booji'ame jechuu hin dandeenyu. Garuu immoo baatiitti kuma tokko booji'ama, baatiitti kuma tokkotu ajjeefama nuun jechaa jiru. Sana duwwaa moo miti? Akkasuma nuun jedhan. በዚህ ሁለት ወር ተኩል ሲግኒፊካንት ኦፕሬሽን የተካሄደው ኦሮሚያ ክልል ነው። ኦሮሚያ ክልል ከ1000 ሰው በላይ የሸኔ አባላት ተገለዋል። በሁለት ውስጥ በብዙ ሺህ ተማርከዋል። በጣም ሲግኒፊካንት የሚባል ውጤታማ ስራ አንዱ የተሰራው ኦሮሚያ ነው። Asittimmoo gabaasaa kennaa jiru. Jalqaba garuu kan naannoo Amaaraa ani kennuu hin danda'u. Gabaasaa opereeshinii gaggeeffamaa jiru kanarra ani haasa'uu hin danda'u. Kan Oromiyaas akkuma kana naannoo sana turraa haasaa. Kan Benishaangulis isaanuma turraa haasaa malee ani federaala keessa taa'e warra kanarraa ibsa kennuu hin danda'uudhaan kan Oromiyaa irraa immoo dubbachaa jiru. Kan Oromiyaa immoo ibsa nuu kennaa jiru. Oromiyaa irraa nama hammanatu du'e jedhanii nuu ibsaa jiru. Jalqaba maal nuun jedhan baatiitti nama 1000 ajjeefama. ኦሮሚያ ክልል ከ1000 ሰው በላይ የሸኔ አባላት ተገለዋል። በሁለት ውስጥ ስለሞ ባቲን ቁመተ ጀፈማ ቁመቱ ቦጂያማ nuun jedhan. በየወሩ 1000 2000 እየተማረከ የተገደለ የሚፈለፈለው ኬት ነው? Ergana kan naannoo Amaaraa dubbanne. Opereeshinii iddoo adda addaatti gaggeeffamaa jiru naannoo sanatu haasaa jettani kan Oromiyaa immoo maaliif haasoftan ጠቅላይ ሚኒስትር nuun ilaallatu hin jenne. Waa'een du'a nama 1000 sun yooma du'an illee waa takka ittiin fakkaanne. Nama gaddisiisa. Akkas ta'e lubbuun ilma namaa. They are Ethiopian citizen. Waanuma barbaade ta'uyyuu. Waraana bilisummaa Oromoo ta'an, waraana adda bilisummaa Benishaangula ta'an, kan maaliyyoo ta'an citizen Itoophiyaatiin kan du'e. Yooma du'an illee xiqqoodhuma see namatti dhaga'amam. Nama Waaqayyoon akkasaatti uummateedhaam hafuurri Waaqayyoo keessa jiru. Qawwee kaasan shiftaa ta'an waan barbaadan ta'an yoo namni 1000 du'e illee xiqqoodhuma namatti dhaga'amu ጠቅላይ ሚኒስትር. xiqqoodhuma seelle. አማራ ክልል እናቶች መተኛት አይችሉም። ማታ ማታ ልክ እንደ ጨቢ ነው በቃ ጥይት ሲንጣጣ ነው የሚያድረው። በየከተማው ልክ ምናመርት ይመስል በዶላር የማይመጣ ይመስል ጠላት ጎኑን ተቀምጦ ተከበብ ያለው እያለ ዝም ብሎ ሲተኩስ ነው የሚያድረው።
ሰው ይጨነቃል። የወጣ ልጅ ካለ ይጨነቃል። ይሄን ደግሞ እናንተ በደንብ ታውቁታላችሁ። ናኖ አማራ ዱዋ miti kun naannoo oromiyaas kan garuu isaan baay'ee kan dhiphatan waa'ee naannoo amaaraati. Gabaasaa kan isaan kennuun barbaanne waa'ee naannoo amaaraati. Waa'ee haadholii naannoo amaaraa duwwaa dhiphatu. Oromiyaanis kanuma keessa jiraam xaqalaa ministeer. Gujiin kana keessa jiraam. Shawaan dhiyaa kana keessa jiraam. Wallaggi kana keessa jiraam. Haadholiin keenya kana keessa jirum xaqalaa ministeer. Waa tokkitti isinitti fakkaanne waa'een isaanii. Hundumaa ija tokkoon utuu ilaaltanii gaarii ture. ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው። ምን ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል። በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም። እሱ የአብይን ውዳሴ ሙገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም። አርጓል፣ ያደርጋል፣ እያደረገም ነው ያለው። ይሄ መመስገን አለበት፣ መወደስ አለበት፣ መከበር አለበት። ጥያቄ የለው። ፋኖ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጀደንኩ ወረ ከሚዛን ወረ ጉያ ሳፋ ኮንኮላታራ nama busee xiitii namatti naqaa jiru kana warra daangaa darbee ummata keenya daangaa irraa buqqisu warra walloo keessatti nama fixaa jiru warra gujii keessatti daangaa darbee saba keenya ajjeesaa jiru warra wallagga ba'aa keessa naannoo horrootti daangaa darbee ummata keenya fixaa jiru warra kana warri ጠቅላይ ሚኒስትሩን nu faarsaa jira immoo faannoo biraa jira zamachaa minilikii ani addatti kaa'atanii warra kana gootummaadhaan warra isin nu faarstan moo faannoo biraa jira. ኢትዮጵያ 22 ካቢኔ ያላት ዛሬ 6 ኦሮሞ 6 አማራ 6 ደቡብ ሆኖ አያውቅም። በኢህአደግ ጊዜ 7 ኦሮሞ 5 አማራ ነው የሚደረገው። ኮታው እንደሱ ነው። አሁን 6 ኦሮሞ 6 አማራ 6 ደቡብ ናቸው። በሚኒስትር ደረጃ የለም። Haasaan kun haasaa muummicha ministeera Itoophiyaati Dr. Abiyyiidha. Bara Ihaadig keessa otoo muummichi ministeera ammaa kun aangootti hin dhufini Oromoon kaabinee 7 qaba ture. Jabana isaanii keessa jabana Dr. Abiyyiin biyya geggeessaa jiran bara bilchiginnaa keessa 7 irraa 1 irraa hir'isee 6 jira. በሚኒስቴር ደረጃ ደግሞ የለም ነው እንጀራን ኦሮሞን እንጅሩ ከለሞ አራኒ ዱበቱ ጠቅላይ ሚኒስቴሪን ከነከ ጎሬው ኢሳን ሞ ኤኙቲ አሩ ሞ ኑ አርሱ ወርባ ኦፊሳኒቲ ከነ ጎዳን ሞቱማ ሳኒ ከነ ጎዳ ጅራ ኦሮሞ ኢሰኒ ዱር ቀቡር ላለ ገዲ ሂርሰኒ ጅሩ አከባይነ ሳቲት እንጅሩ ኦሮሞን አከ ጉድነ ሳቲት እንጅሩ ኦሮሞን ሰብደኔሱማን ሱን እንጅሩ kanaaf immoo aaranii dubbatu ጠቅላይ ሚኒስትሩን eenyuun akkasin komattanii walii wallaalem moo nutaatan silaaluuti aarree dubbachuu qabnu isintu aarree dubbachaa jira isaan nuti isin komachuu qabnu isin immoo achiis ummata komachaa jirtu ta'e walii gallaale meetti bufa አስፈጻሚ ሁለት ምክር ቤት የፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና የሀገር ፕሬዝዳንት ቆጥረን ስናይ ተረኝነት አይታይም የለም ተረኝነት በሁለቱ አፈ ጉባኤዎች በፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በሀገር ፕሬዝዳንትና ጠቅላይ ሚኒስትር አንድ ኦሮሞ ነው ያለው ስለዚህ ተረኛ ሊሆን አይችልም በሀገር ፕሬዝዳንትና ጠቅላይ ሚኒስትር አንድ ኦሮሞ ነው ያለው ተክቲም ትዩ ኢሳኑማ ከነስ አራኒ ዱበቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ኤኙ ተከስን አርተን ይወላለም ኦፊ ከሰኒ ከነ ጎተንም ጠቅላይ ሚኒስትር ኢስንቱ ከነ ጎደም ዋኑማ ኦሮሞን ከነ አንድረ ቀቡላሬ ሂርሳ ጅርቱም ኦሮሞን ጥቄሳ ጅርቱም ሐመ ጉድደ ሳኒቲ አንጎ ከናፊሌን ጅርተኒም ሐመ በልነ ከኛቲ ኦሮሞዳፍ ከናን ጅርተኒም ከነሞ አርተን ዱበቱ ኢሳን ገመቺሱዳፍ ኢሳን ከረቲን ገመደን አበደን ገመደን ዋን ኢስን ጎተን ከረቲ ሲንራን ገመደን ኢስሮፉማ ኦሮሞ ራሂ ሳደምቱ ኢናሪና ሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዱባ አየር መንገድ ኤክስኪዩቲቭ የሚባለው ማኔጅመንት ላይ ያለው አየር መንገድ የሚመራው 74% አማራ 5% ትግራይ 5% ኦሮሞ 16% ደግሞ የተለያዩ ብሔሮች ደቡብና ብሔሮች አሉበት 5% ነው ኦሮሞ ኤክስኪዩቲቭ ላይ ያለው ዳንዲ ጥያራ ኢትዮጵያ ከሳ ኦሮሞን ሐርከሸን ዱዋዳ ወሪ አንጎረ ጅረን ኦሮሞን ሐርከሸን ዱዋ ከነጋ የሮ ደርቤ ሰገንታኪ የረቲ የሮ ለመሰዲ ፊዴራ ዋይ ኢንጂነር ተሊላ iseeduma harka shanii kun oromoodhaaf himmalu irratti bobba'aa turan wanti isaan hin godhin jiru achi keessa isa baasuudhaaf wanti isaan hin godhin jiru olola irratti oofaa turan harka 75 fudhatanii harka 5 iseeti qabdu sirkatti buutuudhaaf waraabessi tokko jira foon guddaa of jala kaa'ee isa kana dhiisee isee xiqqoo nama harkatti buutuudhaaf kan tattaaffatu akkuma kana kan godhaa ture eenyudha ጠቅላይ ሚኒስትሩን aangoo kanaan qabanii ummanni oromoo waan darbaan barbaanne ummanni oromoo kan biraan barbaanne wooma isaaf malu barbaadem
addunyaa irratti namni waan amalu duwwaadhuma naa kenni jedhee karatu Oromoo duwwaadham. Kan kee naa kenni miti. Darbaa naa kenni miti Oromoon kan inni jedhu yeroo hundumaa. Wooma naa malu akka baay'ina keenyaatti akka guddina keenyaatti waan nuuf malu dhabne malee jibbiinsa Itoophiyaan qabnu jedhee karatu Oromoon. Lakkii innumti kan harkumti shan kun Yuusuf hin maluudhanii harkaa butuu barbaadu. Kana sirreessuu dadhaban irree ጠቅላይ ሚኒስቴር eenyuun akka isaan komatanii wallaale. ግብርናን ጨምሮ በጣም ብዙ ግብርና ውስጥ ኦሮሞ ይበዛ ስለሚባል ግብርናን ጨምሮ በ22ቱ ሚኒስትሪ ኦሮሞ ሁለተኛ እንጂ አንድም ቦታ አንደኛ ቁጥር የለውም። አንድም ቦታ ይህ የተጣራ ፋክት ነው። ሄዳችሁ ሲቪል ሰርቪስ ከሰዓት ማየት ትችላላችሁ። በስልጣንም የለም በሰራተኛም የለም። እንኳን ትርፍ ሊወስድ የሚገባውን አላገኘም። ኦሮሞን በከ ከሚትዩ ta'e hojjetaanis ta'e aangoon ta'e sadarkaa tokkoffaarra hin jiru. Sadarkaa tokkoffaarra hin jiru yeroo hundumaa lammaffaarra jira. Garuu ummata bal'aa ummata guddaa ummata biyya keessatti baay'inaan tokkoffaadha akka Itoophiyaatti. Bakka isaaf malullee hin qabu. Lafti Oromoon baay'inaan jiru yoo jiraate mana hidhaa duwwaadha. Aangoorra garuu baay'inaan hin jiru. Kanammoo ጠቅላይ ሚኒስቴሪን Dr. Abiy Ahmedtu aaranii dubbatu. Maaliif raawwachuu dadhaban? Kaabinoota kana kan muude eenyudha? Warra aangoorra jiran kan aangoorra kaa'e eenyudha? Qawweedhaan dhufanii aangoorra ta'anii? Warri ministeeraa qawweedhaan naqadachira ta'anii? Kana eenyu godhe ጠቅላይ ሚኒስቴሪ godhe? Maaliif gaa kun hundumtu nun? Waay? Maaliif gochuun barbaachisee maaliif immoo komatu? Eenyuun immoo komatu? Naagaluu hidden moo pirezidaantittii komatu? Tuufaame ጠቅላይ ሚኒስቴር አዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ ኦሮሞ ጠል ኃይሎች ኦሮሞን የሚጠሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የሚያስቡ ኢትዮጵያን የሚያስቡ ሰዎች ኦሮምኛ ተዘመረ አሉ። የግሪክ ትምህርት ቤት አለ አዲስ አበባ ውስጥ፣ ሊሴ አለ ፈረንሳይ ትምህርት ቤት፣ ጣሊያን ትምህርት ቤት አለ፣ ጀርመን አለ፣ ማሪፍ አለ የቱርክ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ስኩል አለ። ይሄ ሁሉ በቋንቋ ነው የሚዘምረው። ሊሴ ሲዘምር ያላመመው ኦሮምኛ ሲዘምር የሚያመው ኢትዮጵያ ምን ኢትዮጵያ ይባላል? አሁን ሀሳ ዶክተር አብይ ከነቲ ባየዱ በብሯቀ ነምኒ ኬኝ ባየዱ መት ገመን ኢኒ ልልሽነ ገሩ ወንት ናገሉ ደኮ ጠቅላይ ሚኒስቴር ብያት ዶክተር አብይን ነመ ኦሮሞቲ ነመ አንጎ ፍርካ ቀቡ የሮ አከስ ኡመት ሳ ጥቄፈሙ የሮ አከስ ሰምኒሳ ሰልጠቱ የሮ አከስ ኡመት ኦሮሞት ከሰኒ irraadhawuu dadhabe maal waajjiru masaanii keessatti masaraa mootummaa keessatti mangaa jedhanii walaloodhaan uummata Oromoo hin arrabsine hin xiqqeessine Dr. Abiyyiin kan dhawuu dadhabe aangoo kanaatti hin qabu moo jabana Mallas Zeenaawwii keessa uummata Tigraayitu arrabsamaa ture wama barbaade ta'u TPLF waan barbaade agoru namni uummata Tigraay arrabsu jira ture namni afaanitti baasu jira midhiisaa uummata Tigraay barati PLF keessa bar namni Oromoo arrabsu illee jiru. Har'a garuu erga Dr. Abiyyiin gara aangootti dhufanii miidiyaan Oromoo arrabsutu baay'ate. Uummati keenya xiqqaachaa jira. Uummati keenya salphachaa jira. Uummati keenya ajjeefamaa jira. Guyyaa saafaa nama ajjeesu. Konkolaataa irraa buusanii ajjeesu. Minibaasii keessaa baasanii ajjeesu. Ambulaansii irraa baasanii ajjeesu. Wanti hin ta'in jira Oromoon. Dr. Abiyyiin kanarraa qabuu dadhabe. Aangoo qaba. Waraana qaba. Baankii qaba, taankii qaba. Mirga uummata Oromoo kabachiisuu dadhabe. Gaaffii Oromoo yoo deebisuu dhiisa. Oromoon isa dur argachaa ture irraas gadi bu'ee rakkinoo. Akka ta'an itti nu gabaasaa kennaa jiranitti. Kana immoo haaranii haasa'u ጠቅላይ ሚኒስቴሪin. Kana immoo dheekkamanii haasa'u ጠቅላይ ሚኒስቴሪin. Eenyutti kana himaa jiru? Eenyutti kana dheekkamaa jiru? Aangoo biyyattii harkaa qabu tasgabbeessuu danda'u. Wama fedhellee waa fellee uummata kanaaf nagaa kennisiisuu fi arraballee irraa dhaabsisiisuu guyyaa guyyaatti xiqqaata uummati keenya. Miidiyaan Oromoo arrabsu baay'achaa jira. Waajjira isaanii keessa warra jiran warra jibbiinsa Oromoo qaban, warra isaanitti marsanii jiran warra jibbiinsa Oromoo qaban. Jecha isaan haasa'an kanatti immoo ililchina. Kara jalaa immoo waa taakkoo nu jala ka'an. Mee viidiyoo kana mee sirriitti qalbeeffadhaa dhaggeeffadhaa. እና ኦሮሞም ላለፉት ዓመታት ሰከንደሪ ሲቲዝን ነኝ እኔ ኢትዮጵያ ሀገሬ አይደለም ብሎ ስለሚያስብ አሁን ሲፈታ አከም በስቷል። ኦሮሞን ካናን ዱረ አኒ ለሚ ብየ ኢትዮጵያ ምት ጀዴ ወንተ ያዳ ቱሬ ኤርገኑቲ ፍኞራ ሂኔ ኤርገኑቲ ብሊሳ ኢሰባምኔሞ አከም በዛ ኤውን ጀረን ኩን ኦሮሞ ዳን ጀቻ ጅሩ ኤርገ ኢሳን ኑፈኒ
erga Dr. Abiy dhufanitu akkam akkamii baay'ifne durin dubbannu afaan keenya ኦሮሞ duwwaa miti itti fufa ግን አከም የበዛው ኦሮሞ ጋር ብቻ አይደለም ኦሮሞ ነኝ ብሎ የማያውቀው ሰው ሁሉ ባክስቴ ባጎቴ ባያቴ በወንድሜ በመናምኔ እያለ አከም ይላል አከም ካለ በኋላ የሚቀጥል ነገር የለም አከም ላይ የሚያልቀው ኦሮሞ duwwaa miti warri oromoon taanes ammarreef afaan oromoo haasa'uu jalqabanii akkam akkamii duwwaa beeku akkamittaan sanimmoo waan tokko hin dubbatanii erga Xaqilaa Ministeeriin Dr. Abiyyiin gara aangootti dhufeeti oromoon illee kan afaan haasa'uu jalqabe utuu gara aangootti dhufinis haasa'aadhuma turre Xaqilaa Ministeeriin oromoon afaan isaa yeroo itti dhiise hin qabu mootummaatu afaan hojii gochuuf dide malee ajjeefamaadhuma haasa'aa ture reebamaadhuma haasa'aa ture arras immoo wanti haaraan dhufe tokkos wanti dhageenya jiru du'is ajjeechaanis isa kaleessaa caale malee isa kaleessaa gadi miti garuu Xaqilaa Ministeer eenyu akkasin komattan naagaluu ide gaafii uummata kanaa deebisuu dandeessu arraba uummata kana irratti geggeeffamaa jiru dhaabsisuu dandeessu isinis achi abbaatanii isa nuti komachuu qabnu komachaa jirtu eenyuun akka komattan gaambeennu daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gingilchaa guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaate kan akkuma beekamu ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Goobanaa and Associates. Gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen hoggaas tajaajilu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa and Associates balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa dhimma yakkaa dhimma immigireeshinii dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen St. Paul Minnesotaadha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte, North Carolina 28277 jiruttis koottaa tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookaan immoo 1888 Goobanaa and Associates. Goobanaa and Associates sagantaa keenya sponsora gootaniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Sagantaan guyyaa har'aa isiniif fudhadhee dhufe asuma irratti goolabnee jirra. YouTube channel keenya subscribe gochuun dagatina. Torban viidiyoo biraan amma walitti deebi'u nagaan nuuf jiraadha.